Suuraaleen mimmiidhagaan areedaan dabalamee areedaan faayamee bifa kanaan as gubbatti argitu kun suuraa dhiiraati jechuu ni malta. Haa ta'u malee suuraaleen as gubbatti argitu kun suuraa dhiiraa osoo hin taane suuraa shamaraati. Shamarri bifa kanaan areedaan faayamtee dabalamtee miidhagina ishii akkanatti addunyaadhaaf agarsiiftu addunyaa kanarra tarii ni jirti jettee hin yaadne ta'uu mala. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana shamarran mimmiidhagoon babbareedoon areedaan bifa kanaan dabalamanii uumamanii as bayaniiti jiru. Hin dhokatan addunyaarratti uf mul'isaati jiru. Tarii areeda kana eenyutu irratti uume? Areeda kana operaasiyoonaan yookaan amaliyyaadhaan yookaan foorjiida jechuu dandeettu. Kun foorjiidas amaliyyaas miti. Kan waa'ni isaan uume irratti uumedha. Akkaataan areeda isaanii itti bareechifatanii itti tolfatan waan hedduu nama gammachiisuudha, waan hedduu namatti toluudha. Egaa ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isinaa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammuma subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni duraan maatii keenya taatan baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati gara qophiitti isin dabarsa. Tolega akkuma mata duree irratti ibsuudhaaf yaaletti guyyaa har'aa shamarran areedaan miidhaganii dabalamanii uumaman kan miidhagini isaanii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Shamara sadii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Tokko tokkoon isiniif ibsuudhaan wajjin turra. Isheen jalqabaa suura irratti argitan intalli bareedduun tuni harnaam kaayur jedhamti. Hedduu bareedduudha. Akkuma suuraa isii irratti argitan bareedina isii irraa namni jaalalaan hin qabamne hin jira jedhee yaadu. Wanta hedduu nama ajaa'ibuudha dhugaa dubbachuudhaaf irra hedduun namaa suuraan kun artifishaala namtolcheedha yookaan ammoo naqloota kala waan jedhamu san jechuudhaan itti amanu garuu ammoo dhugaan jiru isa kanaa miti. Intalli suura irratti argitan kun lammii Ingilaandiiti. Lammii Ingilaandii yoo taatu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 dhalatte yeroo ammaa kana umriin ishee waggaa 41 yoo ta'u bultii horattee qabdi akkuma nama kamittuu jaarsa qabdi jaarsa wajjin jiraatti jechuudha. Hojiin ishee moodelistiidha. Moodelistii jechuun shamarran bareedinaan addunyaa kanarratti dorgoman addunyaa irratti dorgomu isiin lammii Ingilaandiiti biyya London keessa jiraatti. Waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Areenni ishee akkuma argitan istaayilli ishee akkaataan isiin itti dhaabattu akkaataan isiin itti deemtu waan hedduu nama ajaa'ibsiisuudha. Irra hedduun keenya wanta akkanaa kana amma dura agarree hin beeknu. Tarii osoo dhiira taate dubartii akkanaa dubartii areeda qabdu haadha manaa siif taate haadha manaa qabaatte maal goota wanni jedhu sammuu kee keessatti tarii bocamuu mala. Yaa bareeduma addaa qabdi ni miidhagdi hedduu namatti tolti. Waan ajaa'ibaati. Osoo jaalalleetii taate kan jedhu sin dhabamu dhugamatti ammoo bareeda. Wanni guddaan areedaa miti. Qaama biraa qaama akkuma shamarran biraa qaama shamarran qabaannaan areeda irraa maal goota? Feetu irraa haaddaa, feetu irraa guddistaa, feetu akka feete goota. Yeroo dhiirri areeda ofirraa hin kenne ofirraa haadee ofirraa dhoysee ijoollee didiqqoo fakkaatee deemu kanatti shamarri bifa kanaan konfidansii guutuudha. Areeda bifa kanaan tolfattee deemuun waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Ana gama kiyyaan hedduun na ajaa'ibeetti jira. Intalli miidhagduun areeda asirratti argitan kun intalli miidhagduun areedaan dabalamtee areedaan faayamtee argitan kun kitaaba Genius World irratti galmoofteeti jirti. Kitaaba addunyaa kan namoonni wanta ajaa'ibsiisoo dalagan namoonni sammuu addaa qaban namoonni wanta
namni amma dura hin ta'e wanta addaa qaban irratti galmaan irratti galmoofteeti jirti gaa bara baraan ni yaadatamti nama Genius World irratti galmaa'e jechuun nama yoomuu hin dagatamne kitaabni sun bara baraan ni ta'a achirra galmee seenaa irra kortee jirti jechuudha gaa bareedina isiitiin miidhagina isiitiin akkuma argitan jechuudha waan hedduu nama ajaa'ibuudha irra hedduun keessan akka itti ajaa'ibamtan shakkii hin qabu bareedinni isii miidhaginni isii akkaataan areeda isii itti tolfattu akkaataan uffannaa isii akka hindiititti uffattee jirti asirratti shamara hindii fakkaatti asirratti taatuu qabdi taatuu ajaa'ibaa qabdi dhaabanna akkaataan itti dhaabattu akkaataan istaayilii isii gaa waan hedduu nama ajaa'ibuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani gama kootiin hedduu ajaa'ibsiifameeti jira isinis akka ajaa'ibsiifamtan shakkii tokkollee hin qabu garuu namoonni hedduun lakki kuni soba yookaan jarri shamaraa miti mucayoon tun shamaraa miti yookaan ammoo yoo shamara taate areedni kun namtolcheedha warri jettanii gara sanitti amantan ni jirtu hedduun keessan jechuudha garuu dhugaan jiru isa kanaa miti anis gaa jala isii ol qabee hin laalle akkuma seenarraa argette akkuma dubbisettiin isiniif dhiyeesse gaalaal waaw na dhungadhaa jedha mallaan wanta ajaa'ibaati dhugaa wanta ajaa'ibaati waan hedduu nama ajaa'ibsiisu shamarri kun galmee addunyaa irratti Genius Book irratti galmooftee jirti akkuma jalqaba irratti jedhe waan hedduu nama ajaa'ibu miidhagina addaa qabdi bareeduma addaa qabdi keessattuu areenni kun miidhagsee ni jira bareechisee jira warri dhiiraa osoo areeda akkana bareedu miidhagu akkanaa qabaatanii qabaanne hedduu namatti tola adaanis dhiira namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf ani itti naafee jira areeda intala kanaa itti naafee jira warri dhiiraas tarii itti naafuu mala warroonni ammoo intala kana ni kaadhimannani fuuna jettanii yaada qabdan heerumteeti jirti abbaa manaa qabdi abdii kutaa tama biraa laalladhaa ta areeda hin qabne ta itti aantu namni itti aanu nama shamara sadiin isiniif qabadhee dhiyaadhe shamarran sadiinuu areeda bifa tokkoo qabu ka itti aanu eenyunni Konichita Woras jedhamti ta itti aantu tun jechaadha tunis akkuma argitan istaayila addaatiin isiniif dhuftee istaayilli isii kana adda hedduu waan ajaa'ibaati tun ammoo lakkoofsa 8 qabdi rifeensi isii hedduu namatti tolaa miidhagaadha qaamni isiis gaa waan addaati tunis faa jinnii fakkaate egaa Konichitaan dubartii areedaa tan kitaaba addunyaa irratti isinis galmooftee jirti kan dhalatte bara 1988 biyya Oostiriyaa keessatti dhalatte yeroo ammaa kana umriin ishii waggaa 37 hojiin ishee artistiidha yookaan wallistuu beekamtuudha wallistuu Oostiriyaa keessatti wallistuu haalaan beekamtuudha jaallatamtuudha kabajamtuudha warroonni biyya alaa kun hedduu nama kabajanilleedha akka nama kennaati miti foolowara hedduu qaban fakkeenyaaf Hernaan Instagram isii irratti foolowara 164 qabdi isheen jalqabaa sun jechuudha tunis akkasuma foolowara guddaa qabdi sanii olitti qabdi foolowara hedduu qabdi tuni bareedumaanis gaa san caalti dhugaa dubbachuudhaaf tun tafuudhani dhugaa hedduu tun tafuudhani gaa irra hedduun keessa rifeensi illee artifishaala areen illee artifishaala jettan dhugaa dubbachuudhaaf artifishaala miti ummanni adiin kun wanta hin qabne hin qaba jedhanii ittiin hin beekaman yeroo beekamtii namaaf kennan ammoo qorannaa irratti geggeessaniiti malee akkasumatti fuudhanii beekamtii namaaf hin kennan kanaaf intalli kunis Genius World irratti galmooftee jirti galmeen isii achirra koree jira waan hedduu nama ajaa'ibaati dhugaa hedduu nama ajaa'iba miidhaginni isii ammoo addaga yeroo garagaraatti yeroo wallee garagaraa wallistu suuraadhaan kaapchar godhamanii suuraadhaan asirratti argaa jirtan kun moodeelistii fakkaatti dhugaa dubbachuudhaaf artistii osoo hin taane tuni moodeelistii fakkaatti waaw hedduu namatti tolti warri kenna ijoolleen kenna waan akkanaa kana arginaan jaalala isin qaba uf eeggannoo godha oma argitan jaalattanii booda rakkoo biraa ufitti hin dhalinaadha uf eeggannoo godha maaliif jaalachuun rakkoo hin qabu jaalalli
onnerraa dhufa jaalalli kennaadha tarii yeroo jaalattu ammoo nama jaalattu san argachuu dhabutu mala naman arganne ammoo jaallachuun rakkoodha naman arganne nama naannaa kee hin jirre nama rakkina kee itti himachuu hin dandeenye jaalachuun rakkoo guddaa sirraan ga'a booda miidhamuu dandeetta dhibamuu dandeetta kanaaf ammuma of eeguun hedduu barbaachisaadha yeroo laaltan ija keessan qabataati ilaala anu gaa waaw miidhagin akkana argeen beeku wow xiqqoo afaan bal'atti dubartiin afaan bal'annaan ammoo jallis rakkoo hin dhabu jedha namoonni tokko wanta akkasii kana jedhu ani gaa hin beeku afaan bal'achuu isii kana hin jaalanne garuu rifeensi isii naaf ta'ee jira istaayilli isii naaf ta'ee jira areenni isii naaf ta'ee jira garuu bal'achuun afaan isii kun naaf hin taane okay dubartiin itti aantu tan suura irratti argaa jirtan tun isiin dubartiillee fakkaattu dhugaa dubbachuudhaaf dubartiillee fakkaattu garuu dubartiidha amanaa isiin kun roozii jedhamti maqaan isii kan warreen kaawwanii irra shamara ka fakkaatu kanaayu roozii geel jedhamti dhalattuu Ameerikaati umriin isii yeroo ammaa kana 39 areenni ishee baay'ee bareedaadha kan kaawwanii irrallee miidhagaadha akkanatti yoo laaltu Paakistaanii fakkaatti Afgaanistaanii fakkaatti warra Osaamaa bin Laaden fakkaatti isin jalqabaa sun Hindii fakkaatti tun ammoo Afgaanistaan fakkaatti garuu jarri isheen tun Ameerikaaniidha tun Ingilaandiidha tun isheen jidduudha ammoo Oostiriyaadha warri Oostiriyaa kun hedduu bareeda miidhagaadha dhugaa areeda akkanaa qabaatanii konfidensiidhaan akka bayanii mul'isuun waan hedduu nama ajaa'ibuudha nuti waanuma qabnu ni dhoksina wantuma rabbi nu uume akkuma jaraa kanatti wanta rabbi uumeef ni dhoksina namni umamaan waa hundaa wal bira bareedee hin uumamu inni sammuu qabu rifeensa hin qabu inni rifeensa qabu sammuu hin qabu inni funyaan qabu ilkaan bareedaa hin qabu inni ilkaan bareedaa qabu fuula bareedaa funyaan bareedaa hin qabu wanti hundi wal qixxaa'ee namaaf hin kennamu shamara takka bareechee uumee waa hunda sammuus kenneefi fuulas kenneefi bifa kenneefi dhaabatas kenneefi rifeensa irraa har'isa kaan ammoo fuula fungaa godhee uumee dhaabata gabaabsee waan biraa bareecha ilkaan hidhii maal isii bareecha so uumaan rabbi garagara akkuma garagaraatitti nama uuma garuu akkaataa rabbi itti nu uume sanitti fudhachuun dirqama kenna itti galateeffachuun dirqama kenna rabbiin yookaan waaqayyoon fedheetu akkaataa sanitti nu uume waan ta'eef akka rabbi itti nu uume sanitti itti gammaduun dirqama wanta guyyaa keessa si mudate tarii xiqqoo si aarsuu malaa tarii aksidantii garagaraatiin qaama hir'achuu dandeetta wanti akkasii sun yoo si mudate tarii aaruu dandeetta haa ta'u malee wanta rabbi siif godheef gammaddee gammachuudhaan jiraachuun hedduu barbaachisaadha viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan jedheetiin yaadaa keessattuu waa'ee konfidensii irra hedduun kenna konfidensii hin qabnu konfidensii akka barattan abdiin qaba warroonni suuraa kana laaltanii dhiira jettanii shakkaa turtan ammoo akka dhiiran taane gadi qabeen isinii hima an kan isin faana ture mootii miidiyaadha warroonni mootii miidiyaadhaaf maatii hin taane ammuma subscribe gochuudhaan maatii mootiitti dabalama warroonni duraan maatii kenna turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa horaa bulaa deebana viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina bye bye